Ritaa Show. Plant saayinsiidhaan yuunivarsiitii kamirraa baate? Miizaan teeppiirraa. Miizaan teeppii. Achi maratuuf mazzantee baate jechuudha. Malaan bishaan waaduu jedhama. Jireenya kan keenya ofii keenyaaf. Biyya kana keessatti sababa gara garaa akka hafta taanan akka alaafattee liqimsine sababni si godhu jira. Abarraan yuunivarsiitiidhaa akka eebbifamee baheen qarshii 30 qabatee markaatuuf Gojjaam barandaatti imalee seenee naan jedhan. Bulchaan gandaatu bara kana sin dhaggeeffatu. Nama qalbiin isaanii hin cabne illee hiikuu dandeenya. Arooppilaanii akka balali'u gootee bakka itti qubatu dhoowwuu jechuudha. Akkaawuntii 3 baname har'a erga miliyooneera taate boodallee akkaawuntii sun socho'aa jira. Wanni hundumtuu kan keettaa jechuudha. Ergan tookshow kana jalqabe mana sadaffaa kootu jijjiiruu kiyya mana kiraa. Atuyyuu mataa kan keetti mootummaa taate. Ritaa Show.